dhimmichi kun gaa bu'uura saddeetan marii biyyoolessaatiif dhiyaate keessaa tokko. Falmiin cimtuun sirna federaalaa gubbatti dhimma Finfinneedhaatiif Direedawaallee namni hedduu irraa dubbataan jiru. Ammoo falmii gurguddaa irra gaggeessaa jiran tooma Finfinnee fakkaatti. Direedawaadhaa maybe akkoo jirtutti itti fufaanis most likely dha. Finfinnee ammoo harkaa wal qaban. Sila guututti Oromiyaa jala deebitiinis ammaaf beetee unlikely haa taatu ammoo Finfinneen Oromiyaa uka kaayyattee konstitutiona keessa seenuun isinii mala akka magaalaa muummee Oromiyaatti. Dhimmoonni biraa dhimma sirna federaalaati sanis ammaaf maybe itti fufataa garuu shakkiin keenya sirnichi ammaaf itti hafufu ammoo deebi'ee restructure ta'uu ni danda'a waatti ta'uu loolan beetee fuulduraaf geographical federalismii geography irratti hidhaadhaa akka optionatti achi keessa kaa'uun isaanii ni mala xurree xiqqashoo tokko fuulduraaf ammaaf beetee akkana jedhe tested ammaaf beetee sirna federaalaa kana keessaa bahuun akka boombii taatanii biyya kana jechuudha. Dhimmi biraa dhimma lafaati. Dhimma lafallee ammaan dura waan haasawanii murteessan akkuma iccitiitti qabatanii jiranii most likely mootummaanis uummanninis dhuunfaadhaanis lafti beetee waa'ee lafaa saniin private sector illee itti da'uun isaanii mala governments peoples and private sector jechuu isaanii mala private sector ogaa jennugaa abbaa qabeenyaa ka biyya keessaatiif ka biyya alaatis lafaa fi manaas biyya keessatti horachuu danda'anii wayiin takka achi reformii wayii takka jiraachuun ni mala. Huloo miidhaanii qabaan qabu gaa bal'inatti irraa haasa'uu dandeenya. Sila Oromoon nama highly urbanized taanee industirii keessaa fi daldala keessa jiraanne lafti ta dhuunfaa jechuun ta'uma harkaa qabnu san irratti beekamtiitti harkannaa jechuudha. Dhugaa harka guddaan keenya qotee bulaa taate immoo lafti namoota private sector waggaatti afeeran most likely hiriin magaalaa keessaa akka buqqaanetti baadiyyaa keessaas nu yaasuun isaanii mala jechuudha. Dachuma teenya qonnee isaaniidhaaf beekte already karaa wanni kanatti waan harkina fakkaata walancitii fi kana qotee bulaa kana beekte lafuma isaa kana irraa kireeffatanii dalagataa shonkora dhiyeessaaf. Bibiga lafuma teessanuu bitatanii achuma daleeydee yeroodhaaf ogaa ammoo dadhabattee suutatti firaasee ari'anii namni lafa hin qabne generation itti aanu ta'a jechuudha. Ammaa kun at least lafuma fi gubbarrattuu waardiyallee ta'u qoteellee qasaraatanyallee ta'u nu oofata. Khatti aanu ammoo guutumattuu sirnichi fageessuun isaanii mala. So dhimmi lafaa Oromoodhaaf sensitiifa. Waan urbanization keessaa fi industrialization keessaa fi business keessatti waan akka malee minority ta'aniif. Dhimmoonni biraa dhimma malaammaltummaadhaatii fi dhimma nageenya uumuudhaati kun just general hedduullee nageen feenu namni jiru malaammaltummaan feena jee namni beektee tanarratti wal qabu jiru most likely saddeetan keessaa bikki guddoon irra wal lalangaatama Finfinnee taati ta'a garreellee sanuma dhimmi presidentially ammoo baagdooriidhaan waan baafate na fakkaata asirratti Finfinnee irratti waan nyaachaati tan ammoo smoothly waan dabarfate na fakkaata. Wannummaan national dialogue kunuu beektee objectivni isaa guddaan gara presidential systemitti cehuudha fakkaatti jechuudha. Wanni biraa akka duraan jirtu dhiisanii amma xiqqisho jijjiirama waa'ee Finfinnee irratti ni fidanne wanni biraa akkuma jirtutti itti fufti wanni itti fufne ammoo parliamentary system irraa gara presidentialitti darbuun sana ammoo waan hafan qabne fakkaatti. Well, gaafin guddoon jirtu
oromo daf khamtu gari khajuma itti dhufna meedura category adda jalatti parliamentary system fi presidential system waan isaan qaban halalu fakkiidhaaf hoggana filachuurratti sirna parliamentary keessatti hoggana biyyaa amma prime minister parlama filata parlamaatu filata achitti qaalima partiin moo'isan qaalima dhiheeffate nominate godhate nama sanatti sagaleen kennamte parliamentary select the prime minister kana ammoo sirna beete presidential keessatti the citizen directly elected the president hoggana biyyattiidha muummee biyyattiidha muummayyaa biyyattiidha president hajusan muummayyaa jennaan muummayyaa biyyattiidha ummata kallattiidhaan filata jechuudha so partiinis dorgomanii presidentiinis asiin dorgoma akkasitti gaa parlama irraa alatti inni ummataatu filata jechuudha ummataatu filata so garaagarummaan tokko kana parlamaan hoggana fi hoggaa filatu sanna parliamentary system keessatti presidential system keessatti ammoo ummataatu muummayyaa filata amma presidenti advantage ni isaa kunoo maaliidha amma sirni lamaanuu advantage qaban fakkiidhaaf sirna parliamentary keessatti the government can pass the law and budget efficiently waan beetee kursii wayyaban parlamaa keessa seentuuf imaammata keessan gara beetee parlamaa fidattee gara seeratti jijjiirachuudhaaf wanni si dhibaan jiru baajetallee dabalatee jechuudha seerallee tumachuudhaaf maaliif already parliamentary system keessatti waan majorityidhaan mootee seenteef system presidential keessatti leader receives a direct national mandate gaa system presidential keessatti tabaroon isaa humni isaa bokkuun isaa kallattii waan ummata irraa argateef yeroo garii beetee waan paarlamaan jee'uu bira kutuusuma danda'a waan gariitu odoo paarlamattu hin geessine ofiifuu labsachuu ni danda'a yoo gaa constitutionni isa daangeesse malee gaa bokkuun amma tabaroon harka beetee muummayyaa jirtu sirna muummayyaa keessatti akka malee humna qaba jechuudha muree murteessuu danda'a yoo dhimma beetee dhimma gareerratti house upper house fi lower house irratti yoo dhabu taate disadvantage ni sirna beetee parliamentariidhaaf majority party dhaatu waa hunda to'ata hungaa disadvantage sagalee wayyaa achi keessa qabnaan waan ofii feete hundaa oofachuu dandeessa disadvantage ni sirna presidential ammoo excessive power may be concentrated in one person sirna presidential keessatti disadvantage ni guddaan maali hoggaa inne aangoon hundinuu harka beetee presidenti sanitti waan namaanuu mareechuu diduu ni danda'a jechuudha yoo gaa istaayilli isaa diktaatara yoo ta'e muree murteessuu danda'aadha so ofittummaadhaaf ni saaxila sirni presidentialii accountability irratti hoggaa laalle prime minister tokko paarlamaan yoo ittiin gammadiin hojii isarraa buqqisa irratti raawwachuu ni danda'a voice of no confidence gaafa waa gadaa keessaa koppii godhatan gadaatti amata 8 qabda amata 40 ammoo silaalanii amata 4ffaa keetitti yoo ati beetee faanaddoo taate ma faanan toliin yoo roobni hin jirre yoo nageenyi hin jirre yoo beetee hawaasi waliin dhageenye jireenyi qaalee waa hedduu jira gadaa keessatti haala sallaalanii
gumiin walitti deebitee buqqisa godhu gaggeessuu dandeessi jechuudha. Baalli odoo amata 8 fixanne sirraa fudhachuu dandeessi gadaa Oromoo keessatti. Kun gaa kamuudus kamulqus muummee biyyattiidha. Muummee qondaala akkasitti yoo keenyas bareeda muummee biyyaatii fi muummee qondaala. Muummeen qondaaltota prime minister kan jennuun kamuudu paarlamaadha. Kabuusuu danda'u illee paarlamaadha. Ammoo sirna presidential keessatti paarlamaan isa buusuu hin danda'u. Yookaan constitutiona keessatti wanni inni balleesse jiraatte yoo tana godhe aangorraa impeached ta'ee amma seeratti dhiyaatee aangorraa bu'uu danda'a jedhanii gaa seera keessatti lafa kaayyatte malee paarlamaan mandeetii directly presidential systemii keessatti pirezidaantii paarlamaan buusuu hin danda'u. Ammoo adeemsa beekee isa kanatti buusan impeached ta'an ammoo sagalee rakkannachuu danda'a. Hundi gaa waan constitutiona keessatti ibsamuu qabu seerri lafa kaa'amuu qabu adeemsisaa. Separation of power keessatti weak separation because the executive comes from the parliament. Separation of power keessatti amma gaa taligaa adda qoodachuu keessatti sirni parliamentariidha. Already beekte sagalee wayyabaa waan achi keessa jirtuuf xiqqoo wiikii jechuu dandeenya. Hin jiru odoo hin taane xiqqoo paarlamaan prime minister paarlamaan ififuu meeshaa diktaataraa ta'uu danda'a. Ififuu waa hedduu dictate godhuu danda'a. So separation of power irratti paarlamaan because the executives come from the parliament. One if you qaama seera tumu ta'eef qaama raawwii irratti illee ka influence godhuu danda'a. Garuu gara waliidhaatiin clear separation between president and parliament. Waggaa separation power fudhannee sirna presidential keessatti kaatagoriin presidentiidhaatis kopha. Humni isaatii fi aangoo isaatiif responsibility isaa ka paarlamaatis kopha. Asitti ammoo prime ministeeraa fi wanni walitti prime ministeriin waan isaaniin filatamuuf the separation of power in wikiidha. Ififuu paarlamaan the weapon of dictatorship ta'uu ni danda'aadha. Kan biraa government stability keessatti yeroo garii parliamentary systemii keessatti fakkiidhaaf yoo sagalee gahaan qabaanne paartii biraa ijaattee jiga ulfattee mootummaa daboodhaa amma jigaa jaarachuu dandeessa. Gaa kun gara mootummaa si fida. Oduma waliin deemtanii wal dhabdanii paartiin sanaan hin fadhu jee bahe so gaaretti gara electionaa seenuu qaban jechuudha. So stability government irratti parliamentary system ni xiqqoo ammas weakness ni qaba. Presidential system keessatti ammoo is a fixed term. One fixed ta'e foggaa afuriif yaani waan mandate lafa kaa'ame presidentiidhaaf irra more stabilities ni qabaadha. Egaa ilmaan ayyaa wanni kana hunda sanii ibsaa jirruu fi duudumaan lafaa kaatanii beetee prime ministeera akuuroo presidentiif godhuu deemaa fi dhakaa gurrachuu odoo hin taane sirriitti madaaliidhaan dura beetee sirriitti bu'uurarraa beekumsa gahaa argattanii sabbooda ammoo maaltu kamtu Oromoodhaa gaarii kan jiru irratti illee irraa mareetamuu ni dandeessi. Representation irratti sirna beetee parliamentary keessatti yoo minority illee taate fakkiidhaaf paartiin moo'ee harka 50 takka yoo ta'e seera tokko dabarsuudhaaf yoo harka 70 65 barbaachise
so gaappii beeytee torbaatamii fi sagalee diidama sangaa paartiilee biraa wajjin taa'ee haasa'uu qaba. So paartiin xixiqqoon sagalee gurgurachuu danda'an. Sagalee isaanii akka leverage fayyadamanii influence godhuu danda'an. So minoritiin fi paartiin xixiqqoonis sagalee isaanii saniif fayyadamuu ni danda'an sirna paarlamentarii keessatti. Sirna presidential keessatti ammoo hamummoo fudhata waa hundaa. The winner takes all. Election akkasii jechuudha. Gara appointment of ministry to God of ne ministers frequently came from parliament or government party. Parliamentary gara guddaa party keessaa dhufan amma paarlamaa keessaa filatamanii ministeeronni qualified people. Sirna immoo presidential keessatti namni miseensa wanni dhaatuun ta'in miseensa paarlamaa dhaatuun ta'in namoonni ogummaa qabu paarlamaarra alarrallee pirezidaantiin appoint godhachuu danda'a. Ammoo paarlamatti fidee mirkaneeffachuu qaba. Akkuma seerri constitutionii isaa wanni godhutti. Amma kontekstii gaa Itoophiyaatti hoggaa deebifanne rakkoon guddoon jirtu sirna dimokiraasiidhaatiif walumaa galattuu sirna dimokiraasiidhaatii fi sirna dimokiraasii jalatti parliamentary system isaa jennuun presidential system isaa jennuun rakkoon guddoon biyya teenya keessa jirtu maali hoggaa inni the absence of majority. Silaa kitaaba tokko baasitani bareeda jechuudha. Sila yerootti dhabe the absence of majority. Rakkummaan Itoophiyaadhaatu abbaan qabdu. So parliamentary yoottis irra wal nyaatta, presidential system yoottis irratti wal nyaatta. Ammoo sila akka heddumina Oromootiin majoritiin san sila bikka deebi'ee Oromoon baramma gaafiin Oromoodhaa gaafii Kambaataatii fi gaafii Guraageetii fi Hadiyyaadhaati. Isaan kana xiqqeessuudhaaf odoo hin taane sabni miiliyoona 70 maaliif beeytee nama miiliyoonii gadi wajjin takka nama miiliyoona 1 fi 2 wajjin gaafiin isaa akkamiin walitti fakkaachuu dandeessi jechuudha. Obviously silaa beeytee maaltu Oromoo minority godhee godhanne wanni Oromoo minority godhe polarization siyaasaati jechuudha. Hoggoloonni keenyaa fi paartiileen keenya wal dhaga'uu diduun hawaasa keenya beektee firfirsanii bittinneessanii beektee gannu buusanii inumaatu bika garii Hararii irraa gadi influence akkan taariin godhan jechuudha. Harargee baa nama miiliyoona 5tu beektee nama 30,000 kan magaalaa Harar keessa jiru wajjin sagalee wal qixan qabu jechuudha. Magaalaa san keessa mataa qabatee deema. Maaltu mataa isa qabachiise? Keessa bikka bu'u. Maaltu uummata Hararii mataa wal qabachiise? Keessaan bikka bu'u. So rakkinnummaan keenya guddoon dura Oromoon bikka takka deebitee yoo majority taate sirna lamaan irraa hamtu gaariidhaaf yoo jenne presidentialiitu bareeda. Maaliif hoggaanne hulii prezidaantiin lugguu Oromoo ta'a jechuudha. Yoo Oromoon bikka takka deebitee biitii san nama biraa filachuu hin dandeessu. Sagaleen teenya sagalee silaa jabduu taati jechuudha. Yoo sirna paarlamentarii malee hin ta'u jaaneesi kubar kun gaafii beektee minority gaafattu jechuudha. Uummata minority waliin qabdeeti presidentialii moo paarlamentarii siistemii turre sanii wayyaa jettee isaan mareechifta. Oromoon marii akkasiisan keessatti hirmaachuun qaanii guddoodha jechuudha. Gad buusee beektee warra booyoo jitaa'ee booyaa jechuudha. Hungaa maal garsiisa saba kana already sammuu isaa keessatti re'ee keessa oolee re'ee fakkeessanii jiran jechuudha. Inni gaala amma arba ammoo re'ee wajjin odoo dheeduu odoo re'ee keessa oolu re'ee wajji gaafiin isaatis gaafii re'eedhaati. Gaafiin re'eedhaa baradeeroo waan xiqqoo qubsaa jechuudha. Arba ammoo ni xiqqoo hin qubsitu. Gaafin Oromoodhaatii fi gaafin teenyaa fi gaafin isaanii walitti dhiyaachuu hin dandeessu jechuudha. So dura Oromoon bikka takka deebitee akka sabatti nama isiin madaaluun paartii isiin madaaluun hoggolamtee ta wal bubuuftuu fi waliin qooxxiftuu walii areettu odoo hin taane
shaniyo taanis waaqaaniin qabdu wal dhagaanii heddumina Oromoo kana sharafuu qaban hundi isaaniitu. Ittiin beektii ittiin wanni ta'uu qaban. So Oromoodhaaf sirni beektee amma fakkeedhaaf gaafin keenya hundi gaafii minoritiidhaati. Gaafummaan keenya guutuun gaafii minoritiidha. Gaafii beektee siyaasni keenya haareettuu ta'anii interpret godhuun nu barbaachisa. Haareettuutti ta'ame akka majority dura yaaduu jalqabne akka abbaa biyyatti akka majority teenye sambooda gaafii keenya illee waan nu madaala achi keessaa baasuu dandeenya. Wanni immoo nuuf baatee lafa kaa'amte tun hundinuu gaafii beektee saba xixiqqaadhaati jechuudha. Finfinnee keessa barnamni rakkachuu qabu nuti miti. Sinaarra wanni nuun jechuu qabu maali? Isan abbaa biyyaati, isaniitu magaalaa tana keessatti hedduu, isanii biyya kana keessatti hedduu, afaan keenya akka nurraa hin banne nu godha, aadaan keenya akka nurraa hin banne nu godha. Gaafiin beektee marginalizationaa gaafii keenyaa maqaadeeroo. Barnuti gabbuunee isanii jechaa jira. Bikka keenya ammoo nama biraatti taa'u jira. Biraatu hegemonii keenya fudhatee taa'ee nutis beektee salfii seennee re'ee wajjin beektee ጥያቄ አለኝ የችግር አይቻል የኔ ቋንቋ ፌደራል መሆን አለበት አዲስ አበባ የኦሮሚያ እምብርት ናት ፓርላሜንታሪ ሲስተም ነው ለኛ የሚያስፈልገው ድምጻችን እዚች ጋር ነው ያለው ፕሬዝዳንታል ሲስተም ለኛ ጥሩ አይደለም ጥቆና ዲቤቹ ቱንጋ ኦሮሞራ ጋሩ ጋራ ኮንቴክስት አብይት ጓደብኔ አብይን ኦሮሞ ዳፍ ያደ ፕሬዝዳንታል ሲስተም ይኸና ዲዋጅራው ጋር ነው because in ቤቴ ega dalate raila ratu wonni ni fadu kursi so ga wan kursi re sabu bulchu fata unda tolfata echoy tolfata abiy da parliamentary wo presidential gari da khalanyet tentate I think lamanu wan sara erften kaptu amo presidentialin mandate isa hanna echoy parliament do fe marichi suda fi mare khanon da khisa be an ummatan nafide قامورتي جبدو أقوى مترامبين قولوا جلو خانوندا فيلما ديرتو تنام بيته وافر متيسو ديندا تقو خانا لما فا سني بيته prime ministerial system يكوني أما parliamentary system يكوني خيسا prime minister خجوهن دلومي already أبين ترمي لما فانا فلتامه خلابوده صدفات ياتيرا صدفات يامو لاس برايم مينستري ته بريزيدنشال اوف درغومي اتفو فايتو اتي تاكتيكا هنا وري راشيا لين بوتين اللي تفيده به تاكتيكا هنا تين تركي تفيده متفكات سو اتليست يو بريزيدنشال para mas خدي بوتاته غولا وتي داته ምርጫ ማለ ሀገታዬ ቀባ ወጋ ፍጠቴት አመታ ኹዳ ሰዲ አመታ ኹዳ ወጋ ዳተኒ አመታ ዲደም ይሰዲ so most likely ሀገ ወያኔ ስንወው ወጭ ተካይስ the long serving ወንቲ አነ ኃይለ ስላሴ አነ ነምኒ ሀገ አብይ ዳ ኢትዮጵያ ቦቼን ጅሩ ሰጎዳቹ እንዴስ ስላ አመታ ፍርቶኒ ወጮ ጀነስ ጋኒ ላለ ወሊኑ ወጮ ወሊ ገለቲ ኢሰኒ ፈየዲዮ ኸናኘት ተንታቴ yes ኦሮሞኒ ሚቲዮ ኸናኘት ተንታቴ ጋስርኒቻቱ ስርኒቺዮ ስራይ presidential system in ኦሮሞ ራፍ ስሪዳ because ኦሮሞ majority ዳዋን ረከቱፍ ዋን ኢራ ጭንቀምቱፍ ይንቀብቱ ስኒ parliamentary ዳ ስነቤቴ ወሪ minority ዳ إرارة كتنيلا. I think خلا بلينا نتديمنا سببني بلينا نتديمنا اللي ويرو أماتنا خيستي بارلما خيست تركات واني خيستي مالي ناشا دالوغي خيست تركا والقباني قاومن أورمونا خلرتهم دوفتني سنس مي مريت فوفا presidentially parliamentary system أورمو فيت مو واندر سجر واني درسوك أبو أورمون ورا بيتي بارتي قدمت تنان
beetee faffacaatee chirichaaroodhaan beetee re'ee ta'urra walitti dachaanee leenca ta'uu ni dandeenya jechuudha. Yoo tokkummaa keenya bakka takka deebifannee leenca taanee gaafii leencaa gaafachuu dandeenya. Gaafii adurreedhaatii miti. Tanaas agaraan biraa kun.